Akam jirtu baay'ee maqaan hawwi akkamiin ba'ee fi seetu har'a seenaa ajaa'ibaa seenaa rirmi hin nyaatu akkuma jedha sirphi hirphaa gaanfuree madda gammachuu jiru koodilee yeroo ba'u Raacin Tasfaayee eenyu kan jedhuu fi obboleettiin isaa hoo eessa turte akkasumallee hawi let's go madda gammachuu jiru koodilee waggaa 16 guutuu namni obboleettii ufii jiruun dhabe seenaa addunyaa keessatti illee inuma takkataa jechuudha haati obboleessa kanaa deessu jechuudha laqquu haa deessu Nageenyi haa dursu ashama akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'a seenaa ajaa'ibaa seenaa rirmi hin nyaatu akkuma jedhame seenaa ajaa'ibaa seenaa obboleessa keenya Raachee Tasfaayee nama akkaan kabajuu fi akkaan jaalladhuu fi akkaan dinqisiifadhu Raachee Tasfaayee baga gammaddisiin jechuu barbaada duraan dursee siistarii kee yookaan obboleettii kan kee waggaa 16 kan wal hin argin har'a wal arguu keetiif baay'een gammade atileen akka gammadee fi hiriyoonni keetileen akkasiif gammadan irra darbee biyyi hundinuu akkasiif gammade abdiin qaba hordoftoota Oromaan har'a seenaa Raachee Tasfaayee eenyu kan jedhuu fi obboleettiin isaa hoo eessa turte akkasumallee maal irra turte akkamiin wal arguu dandayan ka jedhu hundaayyuu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftanii namoonni haaraa dhuftanilleen subscribe godhaati channel keenyatti dabalamaa isin jenna Raachee Tasfaayee obboleessa keenya baga gammadde isin jechuu barbaada kanatti ansee mee waa'ee Raachee Tasfaayee kanarraa waan tokko waan wal hubachiifnu fi akkasumallee baroomsa guddaa akka irraa nuuf ta'ullee abdii qabna asirrallee maamiltoota kiyya baroomsa hedduu akka fudhatan abdiin qaba Raacheen akkuma nama kamiyyuu maatii qaba maatii irraa dhalatee akkuma ati haadhaaf abbaarraa dhalatte haadhaaf abbaarraa dhalatee garuu Raacheen nama maatii malee guddateedha garuu har'a keessatti nama maatii malee guddatee miti nama maatiillee maatii abbaa qabeenyaa yookaan maatii gurguddoorraa nama dhalatee yookaan warra sooressa fakkaatee nama jiraataa jirudha jireenyi backgroundii isaatii fi jireenyi inni amma keessa jiru baay'ee wal faallessa namoonni alarraa yoo ilaalan Raacheen Tasfaayee nama guddaa yookaan nama abbootii fi akaakolii isaa mootummoota yookaan abbootii qabeenyaa ta'anitti kanas saabu baay'eetu jira garuu dubbiin akkasii miti gurbaan baay'ee nama gara laafessaa fi akkasumallee nama kutataa fi nama kaayyoo qabuu fi nama waan irratti xiyyeeffate yookaan irratti fuulleffate sanirraa uf duuba hin deebine yoo jenne nama kutata yoo jenne shakkii tokkollee hin qabu jechuudha kana jechuun waggaa 16 guutuu namni obboleettii ufii jiruun dhabee osoo fuula isii hin argin osoo sagalee isii hin dhagahin jiraatu yoo jiraate seenaa addunyaa keessatti illee inuma takkataa jechuudha seenaa Afrikaatii fi seenaa Itoophiyaatii miti jechuudha nu akka Oromootti dhiisi kanaafu jechuudha namni kun baay'ee nama obsa qabuu fi nama waan itti fuulleffate irraa of duuba hin deebine ta'uu kun ragaa guddaadha jechuudha wanti Raacheen akka namni alaalaaluu fi background isaa tokko miti isiniin jedheef obboleeyyan Raacheen nama baay'ee rakkoo challenge jireenyaa baay'ee dhandhame keessa darbe jechuudha yoo alaalaalan garuu nama taphatu kolfaa yeroo hundaa'u nama bashannansiisu maaliif jireenyaatu kana qaba jireenyaatu galee fi nama kaayyoo qabu jechuun akka kana jechuudha maaliif jireenya background isaa kan irra darbe san jechuudha kan boruutiin madaalee har'a waan keessa jiru san irra dhaabbatee kan boruutiin madaalee waan kalee keessa darbe san yaadataa jechuudha kan isaaf ta'u waan jireenya boruutti illee isaaf barnoota ta'u qabatee nama tarkaanfatudha sigalee jireenyi yoo akkasitti tarkaanfatte malee silleef hin darbu si dabarsa malee kanaafu ani qeerroo kana yookaan dargaggeessa kana obboleessa keenya Raachee Tasfaayee dhugaa baay'ee dinqisiifadha akka malee dinqisiifadha jechuudha maaliif nama haala yeroo waliin socho'uu fi nama waan arge hunduma jala hin fiinne kaayyoo ofii gadi hin dhiisne ta'uu isaa baay'een hubadhe jechuudha kanarraa barnoota guddaan fudhadhe jechuudha jireenya kiyya kan fuulduralleetiif jechuudha waa baay'een irraa fudhadhe waa baay'een irraa baradhe so kanaaf isinilleen akka irraa barattan abdiin qaba jechuudha seenaan kun seenaa guddaadha Raacheen
nama maatii irraa dhalate maatiillee maatii popular ta'e jechuudha maatii beekamarraa nama dhalate jechuudha garuu ijoollummaa isaatiin abbaa ta'ee haadha ta'ee ilmaan nama guddisaa turedha wanni reefu seenan isaa kan duuba isaatii fi fuuldura isaa jiruu fi kan nu amma fuuldura keenyatti gara social mediaati foddaa social mediaatiin nu argaa jirru tokko miti wanni an jedhuuf jechuudha kana jechuudha inni guddaan jechuudha kan akka malee nama gaddisiisuu fi akka malee nama dhukkubsu nama ijoollummaa isaatiin osoo umriin isaa gara daa'imummaa yookaan gara dargaggummaatti ol hin jijjiiramin jechuudha daa'imummaan nama ilmaan obboloota isaa abbaa itti ta'ee haadha itti ta'ee guddisaa turedha dhugaa baay'ee keessa nama tuqa so nama kanaa baay'ee dhugaa rabbii baay'een dinqisiifadha akka maleen dinqisiifadha jechuudha maaliif karma kamiinuu namni waan gaarii dalaguu fi namni kaayyoo qabu yoomiyyuu kufee lafa hin gahu jechuudha yoo kufeellee akka nama girgiddaa wayitti irkatee ta'a malee kufee lafa hin gahu jechuudha kanaaf raachuun obsa qabaatu isaatii fi akkasumallee murannoo qabaatu isaatii fi kaayyoo qabaatu isaatu har'a obboleettii isaatiin fidee wal gahe jechuudha dhugaa dubbatuuf ani akka nama tokkotti akka dhuunfaa kiyyatti nama biraa dhiise akkuma dhuunfaa kiyyattu obboleettii kiyya waggaa 16 guutuu haadha abbaa kiyyarraa haadha abbaa kiyyaan adda bahee isin adda bahee waggaa 16 jiraatu miti waggaa tokko jiraatu hin danda'u because namni yookaan duute jettee sabbartee dhiista yookaan immoo wama lamaan dhabdee dhiista jechuudha siigalee miti kanaaf garuu namni kun dadhabe osoo hin jedhin akkasumallee waggaan natti dheerate osoo hin jedhin jireenya ofiitiif osoo hin yaadin jireenya isaa guutuu maatii isaa kan du'aan dhabanillee jechuudha biyyoon itti hasalphattu maatii isaa hundumaayyuu kan gara dachii yookaan karaa ardiitti deeman hundumaa biyyoon itti hasalphattu jechuu barbaada sumaanii kanaaf otoo waan tokko hin yaadin jechuudha namni kuni ilmaan isaa obboleewwan isaa san hamma dandeettii isaatti guddisee bakkaan gahee har'ammoo namni kun nama uf bira darbee jechuudha uf bira darbee saba kanaaf sagalee tahaa jiruu fi akkasumallee fakkeenya guddaa tahaa jiru keessa nama tokko jechuudha sigalee kanaaf kan obsa qabaatu argisiisa akkasumallee murannoo qabaatu argisiisa kaayyoo qabaatu argisiisa obboleessa jechuun akkana obboleeyyan dhugaa rabbiin du'aan isiniif godhaamin jedha obboleessa akkana rabbiin isiniif haa kennu jechuudha dhugaa kan obboleeyyan hin qabnellee kan ganaa isiniif dhalatu deemu obboleewwan akkana obboleessa akkana dhugaa dhibbaan dhibba godhee rabbiin isiniif dachaa godhee haati obboleessa akkana deessu jechuudha lakkuu haa deessu jedheen du'aa godhaa maaliif jennaan nama dhugaa raachuu jechuun nama itti dhiyaani fakkeenyaaf baay'inallee itti dhiyaadhee beekullee baadhu waa'ee isaa hamma tokko nama isatti dhiyaatuu fi akkasumallee hamman argeerraa raacheen baay'ee nama gara laafessa nama rakkataa bira darbuu hin dandeenye akkasumallee nama saba isaatiif akka malee yaadu kanaafu jechuudha rabbiin har'a jechuudha guyyaa kanaan isa gahee obboleettii isaa waggaa 16 guutuu obboleettii gara haadhaatti waliin dhalatan osoo wal hin argin har'a wal arguun isaanii jechuudha kuni galata rabbiif haa ta'u baay'ee nama gammachiisaa jechuudha eenyumtu haala kanaan obsee abbaa fedhee osoo taate akkanatti obsee osoo gaa'ila ufiitiif hin yaaddatin waan tokkoof osoo hin yaaddatin haala kanaan jechuudha obboleewwan ufii gurguddisee bakkaan ga'e abbaa itti ta'e haadha itti ta'e akkuma suura irratti argaa jirtan kana maamiltoota kiyya harmee isaa tan amma fakkeenyaaf mana keessatti suuraa argaa jirtan tuni harmee isaati kalee akkana turan jechuudha namni kun har'ammoo sadarkaan isaan irra jiran sadarkaa biraati rabbiin kun akkuma fedhetti jireenyallee namarraa jijjiira kun jiruma addunyaati waan hundarraa'u abdii kutatuun gaarii miti jechuudha waan irratti karoorfate yookaan irratti fuulleffate sani obsaan yoo irratti sochoote bakka barbaade galma barbaade ni geessa jechuudha obboleettiin isaalleen har'a akka isheen dubbataa jirtutti jechuudha waan tokko waan fakkeenyaaf afaan oromollee hin beektu garuma obboleessa isaatiin garuma raacheeti wanti isheen dubbataa jirtu obboleeyyan kiyya dhumanii addunyaarraa dhumanii fakkeenyaaf BBC irratti illee gaafiif deebii godhamee ture raacheeni
maatii isin tun jechuudha akkuma isin barbaada kanatti isin hin barbaanne nu barbaadu fiyyaalle jedhamte jettanii yoo gaafattanii maal isin deebisti jenna dhumanii ani maatiin kiyya addunyaarraa dhumanii hin jiraniyyuu bakka yoo isaan hin barbaade jee biyyatti galalle jireenya biraa keessa bu'uu danda'a maybe waan biraa keessa bu'uu waan hin danda'uuf sanirra callisuu filadhee akkasumallee inumaa dagadheeyyuu waanuma addunyaa kanarraa jirtaniyyuu hin se'uu jedheetiin bakka abdii kiyya muradhee taa'aa ture nuun jettee jedha. Kana jechuun gaa dhugaa baay'ee waan onnee nama tuqaati. Obboleeyyan garaa haadha tokkootti waliin dhalatan wal wallaalanii waggaa kana guutuu adda turuun baay'ee waan keessa nama dhukkubsu. Wanti godhamu hin jiru jireenya namni gaafa addaan bahu wama lamaan addaan baha yoo jiraate wal argu yoo du'ellee du'a saniin adda bahuudha jechuudha. Kanaafuu namni jiraatummoo hamma fedhellee turu yoo azalli itti ga'ee du'uu baate gara dachii deemuu baate waluma arga jechuudha akkuma kana jechuudha. Kanaafuu rabbiin dhugaa ijoollummaa ofilleetiin haadhaaf abbaa keessan rabbiin isinirraa hin ajjeesin rabbi umrii isiniif haa dheeressu isin jechuu barbaada harmee teessanii fi abbaa keessanii because namni abbaa fi haadha ijoollummaan yeroo dhabu challenge jireenyaa kana hedduu keessa darba. Kanammoo nama jabaa fi nama obsa qabuu fi nama murannoo qabuutu kutannaa akkam qabuu fi nama dhugumatti sammuu cimaatu challenge jireenya gidduu kana jiru keessa darbee umrii dargaggummaa isaa qaqqabuu danda'a jechuudha. Dargaggummaa bira kutee umrii gaa'ila isaa qaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama san keessaa akka urjiitti yookaan akka ji'aatti kan fudhadhu ani Raajee Tasfaayitti akka fakkeenyatti jechuudha. Dhugaa dubbatuuf maaliif ani Itoophiyaa keessatti hamma dhaladhee amma ga'eerraa jechuudha. Nama akka mucaa kana obsa qabuu fi akkasumallee dhugaa challenge jireenyaa badaa yookaan baay'ee kan onnee namaa tokko keessa dhandhamee keessa darbee waan hin argee hin se'u jechuudha hamma guyyaa har'aa kanatti. Kanaafuu obboleessa keenya Raajee Tasfaayii gammachuun kan kee gammachuu keenya bira darbee gammachuu hawaasa bal'aatii baga gammaddisiin jechuu barbaada. Sirraa turuuf immoo galataa obboleettii kan kee ti wal arguu kan keetiif gammachuu kan kee dafnee ibsatuu dhabuu kiyyaaf immoo asumaan dhiifama siin jechuu barbaada. Waanan biizii turee fi xiqqoo online irrallee waanan hin turineef sagantaa kana qopheessuuf itti yaadaan ture jechuudha. Kanaafuu hanga ammatti sagantaa kana qopheessee sagantaa galateeffannaa fi gammachuu obboleettii keetiin ati wal arguu dafee ibsatuu dhabuu kiyyaaf dhiifama siin jechuu barbaada. Asumaan daawwattoonni Oromaan hundumtuu kan sagantaa keenya kana kallattii adda addaatiin gara Feesbuukaa fi Tiktaakiitiin nu hordofaa jirtan hundumtuu obboleessa keenya Raajee Tasfaayii dinqisiifatan abdiin isinirraa qaba. Kanaafuu jireenya namni kun keessa darbise kana akka fakkeenya irraa fudhatan asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaadaa jechuudha. Namni kun baay'ee waan salphaa fi waan laayyoo keessa nama darbee miti. Kana bira darbee obboleettii isaatiin waggaa 16tti wal arguu jechuun baay'ee waan nama dhagamu akka malee jechuudha. Gara tokkoon namatti dhagama gara tokkoon miira gammachuu yookaan miira akka malee uf wallaaluutu nama dhagahama jechuudha. Namni gaafa obboleettii fi kun obboleettii osoo hin taane harmee jechuudha. Maaliif namni kun gaafa harmeen mucaan kun amma eenyu Raacheen jechuudha. Gaafa harmeen isaa gara fuula rabbii deemtu obboleettiin isaa tun xiqqoo gara waggaa tokkoo fi akkas waggaa lama daa'ima turteedha akka inni seenaa ishee dubbatutti. Nama abbaa ta'e itti guddise garuu abbaa ta'e itti guddise malee isheen tuni isaaf haadha jechuudha. Maaliif intalti dhalaa haati ufiitii fi obboleettiin ufillee jechuudha tokkuma jechuudha garaagarummaa hin qabdu. Xiqqaattullee gaafa guddatti bakka haadha kiyyaa san naaf buuti yookaan qaawa haati kiyya duraan narraa cufte san hamma tokko parsantaa hamma tokko narraa cufti jedhee waan yaaduuf isa qofaa miti namoonni kamiyyuu obboleettii ofii ni abdata jechuudha. Haati osoo jirtu jechuudha hinciti haadha ofiitti himatu obboleettii ofiitti illee ni himataa jechuudha. Because obboleettiin haadha jechuudha. Haadha irra caalee keessaafu obboleettiin hangafa haadha jechuudha. Garaagarummaa tokkollee hin qabani. Kanaaf inni qaamalleen yookaan umriilleen irra guddaa ta'u yeroo saniif inni yeroo haadha isaa haati isaa gara fuuldura rabbii deemteetti obboleettii isaa sanitti ija banate ija qabate waan ta'eef jechuudha.
wantumti hanga har'atti isa kana jabeessee sadarkaa kanaan isa ga'e abdii kutannaa isa dhabsiise sadarkaa gammachuu har'a isaa miti akka biyyilleen isa ittiin beekee fakkeenya irraa fudhatee biyyilleen isaaf gammadu kan godhe jechuudha. Waan kalee bakka harmee isaa isii sanitti ija qabateef guyyaan sun waan hin dagatamneef jechuudha. Dagatuu dhabee kaayyoo sanis jijjiiruu dhabe har'a guyyaa kana gahee jechuudha. Kanaafuu obsa qabaatuun sadarkaa kana nama geessiftii jechuudha. Kanaaf obsa qabaadhaan isiniin jedha waa hunda keessatti hordoftoota kiyyaa Raachuu Tasfaayee irra deebiin obboleettii ta'e baga rabbiin qaamaan kan duraan qilleensarraan yookaan yaadaan cinqamaa turte baga rabbi si gammachiise siin jechuu barbaada baga rabbi qaamaa wal isin argisiise akkasumallee obboleettii teenya afaan oromollee nu barsiisuu een dagatini akkasumas atis nama sabboonaa mucaan kunis nama sabboonaa fi akkasumallee nama aadaa ofiitiin boonuu fi akkasumallee nama saba ofiitiif akka malee garaa laafu baay'ee nama garaa laafessa kanaafu jechuudha. Aadaa Oromooti fi akkasumallee duudhaa Oromoo ganamaa san hundumaayyuu barsiisuu hin dagatini asumaan dhaamsa si dabarsuu barbaada. Egaa maamiltoota kiyyaa seenaa Raachuu waan himamee dhumuu miti waan baay'ee nama gammachiisuu fi nama gaddisiisullee baay'eetu keessa jira waan hammanatti himamee dhumuu miti suuraan irraa isin iskiriin irratti argaa jirtan kun jechuudha suuraa akka malee miira nama hundaa tuqee yookaan gammachuu daangaa hin qabne keessa kan nama buuse jechuudha namoonni gurguddaan miidiyaa kanarra jiranii fi akkasumallee hawaasni Oromoo hundumtuu kan akka malee itti gammade jechuudha guyyaan ijoolleen kun lamaa wal argan akka malee namoonni hin gammadin hin jiru jechuudha yoo nama diinni isaatu dhugaa rabbi hin gammanne jedhee hin yaadu kanaaf namni akkasitti nama gammadullee baay'ee waan nama gammachiisu akka malee sumtuu deebi'ee gammachummaan namaa sunuu deebi'ee gammachuu ati duraan qabduun caalaa kan gammachuu lammaffaa si ta'u ta'a kanaaf baay'ee anillee si gammadee jira baga gammadde siin jechuu barbaada. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan seenaan Raachuu Tasfaayee kana qofa miti itti fufa jechuudha. Kanarraa qopheeffadhe garuu asumarratti kan raawwatu ta'a qophii itti aanu keessatti jechuudha. Yoo naaf mijaa'ee seenaa isaa bal'inaan jechuudha waan na dandame qoradhee namoota isatti dhiyaatanii fi akkasumallee isallee yoo naaf mijate jechuudha yoo bilbila kanarraa kaasu ta'e seenaa isaa waan hanga tokko jechuudha irraa qoradhee kan isiniif dhiyeessu ta'a kanarraaf qopheeffadhe asumarratti kan raawwatu ta'a. Qophii keenya jalqabaa kaaftanii hanga dhumaatti kan nu waliin hordofaa turtan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee chaanala Oromaan kanaaf namoonni haaraa taatan jechuudha. Chaanalli kun seenaa adda addaatii fi akkasumallee bal'inaan jechuudha. Barnoota teekinooloojii wal qabatu barnoota ammayyaawaa ta'e jechuudha. Asirratti isiniif dhiyeessuun kan beekamu chaanalli kuni. Kanaafuu gara fuulduratti illee bal'inaan barnoota haala yerootiin wal qabatu kamiyyuu asirratti barnoota seera qabeessa kan ta'e jechuudha. Qulqullina olaanaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a maamiltoota kiyya gara fuulduratti bal'ifnee jechuudha gara social media kallattii afuriin jechuudha isiniif dabarsuuf karoorri itti qabamee jira maamiltoota kiyya bal'inaan jechuudha kanaafuu subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaa irraa fayyadamaan isiniin jedha guyyaa waan nu gadhiifnu hordofa irraa fayyadamaa isin fayyada chaanaalli kuni waan namoonni adda addaa websaayitii adda addaa irratti maallaqaan isin gurguratuu fi maallaqaan isin barsiisu kamu firii asirraa argattu bilaashatti asirraa ni argattu jechuudha maamiltoota kiyya birrii tokko malee kanaaf subscribe godhaati chaanaala keenya maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha viidiyoolee laayik godhuun nu jajjabeessa hamilee nu ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoo kanallee share waliif godhuu hin dagatin akka namoota hedduu bira ga'uu fi akkasumallee yaadaa fi komii keessanillee qeeqa keessanillee komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha qophiin keenya kanarraaf qopheeffanne asumarratti kan xumuramu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.